Ashamar kafoonee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kanneen biyya keessa teessanii hordofaa jirtan marti baga guyyaarraa waliin keenya isiniin jechaa oduu guyyaarraa kan isinitti mu'ane jirsa walloota. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni mootummaa faashistii Abiy Ahmad ilmaan Oromoo Walloo kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti argaman ajjeesuu fi dhuuncimee itti fufee jira. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti hidhaa fi ajjeechan cimee itti fufee jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti mootummaan faashistii Abiy Ahmed ilmaan Oromoo Walloo kaan yoo hidhu kaanis ajjeesuu cimee itti fufee jira. Aanaa Dawaa Caffaa ganda Gobbayyaa yookaan Tulluu keessatti doorsisaa fi ajjeechan akkaan hammaatee jiraachuutu dubbatama. Waraanni gabroonfataa Abiy Ahmed kun milishaa gandichaa waliin ta'uun uummata dararaa hamaa irraan ga'aa jiru. Ganda Gobbayyaa tana irraa namoonni hedduun yeroo darbe yoo ajjeefamu kaanis asiin isaanii dhabamuun isiniif gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Ammas irra deebiin waraanni Abiy Ahmed kun ilmaan Oromoo gandicha keessatti argaman isin waraana keenya irraa meeshaa hiikkattaniirtu jechuun dararaa cimaa irraan gahaa jira. Ganda Gobbayyaa tana irraa meeshaa yookaan qawwee fi bajaajii nama lama irraa fuudhanii eega finxaalayyii Amaaratti kennaniin booda isaanis ukkaamsanii qabanii hidhanii jiru. Namoonni ukkaamfaman kan ammaaf maqaan nu ga'e kunooti. Tokko isaanii Saidee, lama Imaam Usmaan Said, sadii Idris Muhammad Said, afur Daayid Muhammad, shan Saddam Indiris, jaha Shaambal Adam Abduuti. Namoota jedhaman kuni haalli ganda kana keessaa kuni akkaan ulfaataa ta'utu dubbatamaa jira. Akka gabaasi bahaa jirutti namootni haga ammaa Walloo keessaa qabamanii iddoo garaagaraatti hidhamaa turan eega TDF akka haaraatti lolatti deebite uummata Oromoo Walloo irraas waan sodaa qabaniif namoota hidhatti guuraa turan kaan Shawaroobii, Dabra Biraan fi Finfinnee geessanii eega maatii irraa fageessanii dararaa akka jiran gabaasni madda nageenyaa dhaqqabanii addeessa. Odeeffannoo dabalataatiin godinuma kana keessatti aanaa Dawwee Harawaatti guyyaa kaleessaa waraanni faashistii Abiy Ahmed humnoota badii Affaarii waliin ta'uun guyyaa kaleessaa namoota hedduu ganda Uranee Salaamaa keessatti fixee jira. Guyyaa kaleessaa kaasee hanga guyyaa har'aatti namni ajjeefamee mul'ate qofti 10 tahee jira. Namoonni hedduun as buuteen dhabamee jira. Namoota ajjeesee kaan akka hin awwaalamne hanga ammaa irra taa'ee nama irraa eegaa jira. Reenfi namoota ajjeefamanii erga kaleessaa aduu keessatti lafatti dafqaa jira jedha namni naannawa sanii bilbilaan dubbifne. Qa'ee namootni itti ajjeefaman kun Sanqallee, Ciisee, Giraajoo, Haroorentii, Uranee fi Raasadha. Guyyaa har'aas namoonni hedduun rashanamaa akka jiruu fi qawween tokko osoo hin hafin uummatarraa guuramaa jira jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo tibba kana lola waraana mootummaa faashistii Abiy Ahmed waliin godhaa tureen injifannoo galmeessee jiraachuu beeksise. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo lola tibba waraana bilxiginnaa waliin gochaa jiruun irra aanee jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Wallagga Bahaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa, Harargee fi Gujiitti lola tibba waraana bilxiginnaa tiksuu waliin taasifameen injifannoo argadhe jedhe. Godinaalee kanneenitti waraanni bulchiinsa Abiy Ahmed itti waboo dhabamsiisuuf bobbaase galmasaa hanqifameera jedhan. Dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii murni aangoorra jiru injifatamuu dirree lola garaagaraatti isa mudateen kan gara dabarsuu miidiyaalee harkaa qabuun olola oomishaa jiraachuu himan. Waraanichi sirnicha magaalota Jimmaa fi Baddallee buufata godhachuun gara aanaalee godina Wallagga Bahaa, Nuunnuqumbaa fi Jimma Arjootti bobbaafame injifatameera kan jedhan Odaa Tarbii lola geggeeffameen waboon dabalata aanaa Wama Aggaaloo magaalaa Mooxaa to'achuun gama toora Tiwiitara isaaniitiin ibsanii jiru. Zoonii Kibba Bahaa godina Arsii aanaa Heban Arsii ganda Dagaagitti ganama kaleessaa jechuun muddee 13 bara 2020 takka humna waboo sakattaa'uuf bobbaafame irratti haattee hidhuun haleellaa raawwatameenis injifannoon arganneerra jedhan. Haleellaa raawwatameen loltoonni bilxiginnaa 12 dhumanii hedduun madaa'uun waboon meeshaa waraanaa booji'uu simanii jiru. Sudaanii fi Sudaan kibbaa waraana bilisummaa Oromoo fi Tigraay deeggaruu jechuun himata mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse haalan. Bal'ina oduu kanaa Saabboontuu Wallootu qaba.
Sudaanii fi Sudaan kibba waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay deeggaruu jechuun himataan mootummaa Itoophiyaa dhiyeessee ture. Mootummaan Itoophiyaa kamisa darbe karaa raadiyoo faana waraanni Sudaan hidhannoo fi leenjiidhaan garee waraana Tigraay deeggaruu jedhee ture. Himataa kana ilaalchisuun deebii kan kennan ministeerri dhimma alaa Sudaan Itoophiyaan maqaa balleessii ragaa hin qabne akka dhaabdu gaafate. Ministeerichi Sudaan daangaa ofii kabachiifachuu irraan kan hafe waraana Itoophiyaa bifa kamiinuu haleeluuf fedhii hin qabu jedhe. Hariiroon Itoophiyaa fi Sudaan sababa waldhabdee abbummaa lafa naannawa daangaa biyyoota lameenii Afashaangaa jedhamuun uumameen Atakaaroo keessa seenuun ni yaadatama. Waraanni Sudaan milishaa Amaaraa fi waraana Itoophiyaa wal irraan deddeebiin wal waraanaa turanis ni yaadatamu jedhe. Sudaan kibbas gama isheetiin himannaa mootummaa Itoophiyaa kana haalaan deebii laatteetti. Jimmata darbe ministeerriin odeeffannoo Sudaan kibba Mikaa'el Makkaawee saba hin malletti akka himataniin Sudaan kibba riphee loltoota gama kamuu hin tumsitu. Namoonni dhuunfaa garuu meeshaa waraanaa hidhannoo abbaa fedhanitti gargaarachuu danda'u. Kanaaf gaafatanis kanuma isaaniiti jedhan. Mootummaan Itoophiyaa warra kana raawwatan to'achuu yoo danda'e ragaa wajjin haa dhiyeeffatu jedhe Sudaan. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.